dubbadhu waaqayyo bara isiniif kennetti furmaataaf isin barbaada jedheetan dubbadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Callumannee buddeenyaannee fuunee heerumnee yookaan mana ijaarrannee akkamatti dabarratuun ta'in akeeka nu uumeef tokko qaba waaqayyo. Waan ittiin uumama gargaaru, waan ittiin dhaloota gargaaru, dhibboo dhaloota kan ittiin hiiku waaqayyo anaaf isin biraa waan kaa'ate qaba. Maqaan isaa haa galateeffamu. Kanaaf sagalee waaqayyo keessaa iddoon irraa ittiin eegallu macaafa Asteer boqonnaa 4 lakkoofsa 12 kaaseetan dubbisa akka kana jedha. Macaafa Asteer boqonnaa 4 lakkoofsa 12 kaasee hamma 16tti akka kana jedha dubbii waaqayyo. Dhaamsi Asteer Mardokaayi dhiifama. Dhaamsi Asteer Mardokaayi bira hin ga'e. Inni immoo deebisee ati mana mootichaa keessa waan hin jiruuf Yihuudoota hundumaa keessaa addaan ba'ee nan oola jettee garaa keetti hin yaadin. Mootuu ta'uun keeyyuu yeroo akkasiitiif yaadame ta'a. Maaltu beeka? Yeroo akkasii kanatti ati calluma jettee yoo dhiifte immoo Yihuudoota kan furuu fi oolchu iddoo biraatii hin ka'a. Atiif manni abbaa keetii garuu hin dhumtuu jedhee Asteeritti hin dhaame. Kana booddee Asteer Mardokaayitti dhaamte dhaqi Yihuudoota Suusaan keessa jiraatan walitti qabiiti waa'ee kootiif sooma guyyaa 3 halkaniif guyyaa homaa hin nyaatinaa hin dhuginaa aniif xomboreewwan koos akkasuma hin goona. Lafa mootichi jirutti ol galuun seera mootummaa kanaa duuba yoo ta'e iyyuu akka kanaani ani yoon du'es du'inna gara lafa mootichi jiruttis ol nan gala jetteen. Yommus Mardokaayi dhaqee wanta Asteer abboomte hundumaa hin godheedha. Sagaleen waaqayyoodha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Seenaa isaa baay'ee keessa lixee hin dubbadhu garuu Asteer akkuma beeknu fira Mardokiyoosi kan ishee guddiseedha. Sagalee waaqayyoo keessaa yeroo dubbiftan Asteer immoo carraa argattee waaqayyo akeeka irratti qabuun yeroo ishee uume miidhagduu godhee akka inni ishee uumetu argitu. Sagalee waaqayyoo keessaa yeroo dubbiftan baay'ee miidhagduudha. Kana irratti haadha manaan Ashaayiroos yemmoonni namoota biyya adda addaatti waamee afeerraa godhee isaanitti ishee mul'ifachuu barbaade. Isheen gaafa diddu waaqayyo namni silumaa kaa'e tokko jira. Asteer achi as baateedha. Sagalee waaqayyoo keessaa gabaabsee seenaa isaa yoon isinitti hime. Asteer amma yeroo kana mana mootummaatti kan isheen jiraattu haadha manaa mootiiti achi keessa jiraatti yeroo kana. Garuu sabi Israa'el kun booji'amanii biyya Suusaan magaalaa sana keessa jiraatanii yeroo kana amma yeroo rakkinni itti dhufee immoo jiruudha. Waaqayyo garuu dursee saba kana oolchuudhaaf nama yaadarra kaa'ate, nama akeeka irratti baafate iddoo ta'e kaa'ate tokko qaba. Isheen immoo Asteer sagalee kana keessaa hin mul'altanii jettan. Kanaafitu yeroo Mardokiyoos inni Asteerin guddise kun Haamaaniif gajjechuu yemmuu inni didu hin gugguufu ani waaqan qabadhe yemmuu inni didu Haamaanin aareedha. Macaafa qulqulluurraa yeroo laaltan kan aarettiyyuu Mardokiyoosin duwwaa ajjeesuun garaan hin ciibsu. Yihuudoota magaalaa Suusaan keessa jiraatan hundumaa nan fixadheetu murteesse murtoo akka inni baase argitu sagalee kana keessaa yeroo laaltanii jettan. Kanaafu mootichi qubeelaa isaa ofirraa baasee kenneefi waraqata barreessee kenneefi murtoon Haamaan kaa'e kun akka inni bakka ga'uuf kana godheef jedhee turbata sagalee kana keessaa sagalee waaqayyoo keessaa yoo dhattanii dubbiftanii jettan. Amma garuu iddoo kanatti Mardokiyoos baay'ee hordofa ture waa'ee Asteerin balbala mana mootummaa sanaatiin dhiboodha yeroo hundaa hin hordofa. Kanaafi Mardokiyoos Asteeriif isa gidduu walitti dhufeenyi jiru beeka. Akkas jedheetu itti dhaama. Nuyi dhumuudhaaf jenna waan tokko godhii. Ati mana mootummaa keessa jirtaa yeroo inni itti dhaamu mootichi yeroo ofiisaatii fedhee inni ofitti nu waamurraa kan hafe nami calluma dhaquu hin danda'u jetteetu itti dhaamteedha. Kana irratti egaa dubbii kana si'a lammaffaa si'a sadaffaa irratti kan inni itti dhaamu. Ati ofii keetii
mana mootiin jira jette Yihuudootaaf waa gochuu yoo dhiifte itti gaafatamta garweedhe akkasii yaaddan kanan barbaadu mata dureen ko inni guddaan iyyuu kana waaqayyo kan inni mana mootummaa sana si kaa'eef yeroo akkasiitiif ta'a maal beekta kana jechuun miidhagummaa sana kan waaqayyo sirra kaa'eef carraa kana kan waaqayyo sii kenneef guyyaa kana yaadeetiidha hundi keessan akkasin al tokko waa yaaddan hin barbaada dandeettii qabdan bifa qabdan ogummaa qabdan hundumaa waaqayyo ji walitti fiddan akkasin ilaaltan hin barbaada kennaa qabdan hundumaa sababi isaa isin erga kan waaqayyo taatanii kan waaqayyo erga taane nama callumadee buddeen nyaatee fuudhee heerumee akkasumatti mana jaarratee lafarraa darbu tokko miti nuyi dhaloonni nuun lafaa ka'u dhaloonni nuun furamu dhaloonni anaaf isiniin lafaa ka'u hiika argatu tokko jira maqaan waaqayyo galateeffamu kanaafan mata duree koollee akka kana jedhe furmaataaf barbaadame isin keessa dhaloonni argee uffee kan jedhu dhaloonni qabatee kan lafaa ka'u dhaloonni dhaga'ee kan lafaa ka'u kan dhaloonni ittiin hiika ta'u isin keessa jira kanaafitu Asteer iddoo kana keessatti yeroo Mardokiyos ofiinan ola jettee garaa keetti yaadden badawu ati manna abbaa keetti yemmuu ittiin jedheedhu egaa amma itti yoon du'ees du'inna isin garuu soomaatiif kadhadhaa waa'ee kootiif mootichi yoona waamuu baate calluma dheen olitti seenaa itti waaqayyo waan akeeka isin irratti qabu irratti waan waaqayyo isiniin hojjechuu barbaade irratti isin duran darba maqaan waaqayyo galateeffamu hin darban dura waaqayyo kanaafitu akkasuma godhaa gaafa isaan kadhatanii jedhan gara gadii dhaxxanii olaaltaniittan dubbii galagalchee waaqayyo wanta saba waaqayyo biyya sana jiraatan irratti dhufe hundumaa saba ormaatti diinota isaaniitti akka waaqayyo galagalchi sagalee waaqayyo keessaa argitu ulfinni waaqayyoof bara baraan ta'u kanaaf maal jechuun barbaada namni kamiyyuu gara biyya lafaa kanaa yemmuu dhufe waaqayyo hiikaaf qorichummaadhaaf dhalootaaf hiika ta'uudhaaf wanta hiika kennu tokko wajjin akeeka sana ajjiniin gara biyya lafaa kanaa fide waaqayyo isa kaan baannee madhalanne isa kaan immoo yemmuu waaqayyotti deebinee araaramne jennu waaqayyo nu keessatti kan inni uumu jira wanti baay'ee akeeka kanaan dhalanne jechuudha maqaan waaqayyo galateeffamu kanaafitu inni kun immoo kan inni sirriitti dhugaa ta'e bakka ga'ee raawwatamuu kan inni danda'u yemmuu isa nu uume yemmuu isa gara biyya lafaa kanaa nu fide isa akeeka isaatiin nu uume waaqayyo wajjin walitti araaramne sirriitti hariiroodhaaf adeemsa sirrii isa wajjin yemmuu qabaannu inni kun bakka ga'uu jalqaba galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u ani nan beeka nama tokko isin yoon kaase isin iyyuu beektu kabaan yeroo jalqaba faarfachuudhaaf fedhe seenaa isaa beektu gaafa inni faarfannaadhaaf ka'e warri meeshaa taphataniis warri dhaqee biratti inni faarfannaan faarfadha jedhee ka'uus hin dandeessu arrabi kee akkasii akkas yemmuu isaan ittiin jedhaniitu argitu isa duwwaamin namoota baay'ee ilaaltaniittan seenaa keessaa namoota foormulaa herregaa uuman baay'ee isaanii taphattoota adda addaa waan adda addaa ilaaltaniittan namoota muuziqaa adda addaa ilaaltan hin dandeessu ati kanaaf hin taatu namoota ittiin jedhamanidha namooti baay'een isaanii wanti waaqayyo yaade garuu isin waaqayyotti araaramtanii waaqayyo wajjin sirriitti walitti dhufnaan bakka ga'a maqaan waaqayyo galateeffamu ammayyuu waan tokko isiniin jedha har'a waaqayyo isin keessa waanuma kaa'e tokko qaba galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u garuu saba waaqayyo yoo laaltan macaafa qulqulluu keessa mulaaltan sabi Israa'el ulfina qabeessi lafinni ga'e hundinuu hiika qabu waa'ee isaatiif waaqni banamu waa'ee isaatiif dhagaan futtaafatee bishaan kennu yoo laaltaniittan yeroo inni itti hiika qabu yeroo baay'ee argitu sababi isaa yeroo waaqayyo irraa kaatu hiika dhaba sabi Israa'el dur namoonni waaqayyo baay'ee isaaniis yoo laaltaniittan akkas kanaaf waaqayyo si'a tokko akkas jedheedha raajii Ermiyaas keessa boqonnaa 2:13 dhaxxan yoo laaltan sabni koo waa lama ana yakkeedha Ermiyaas 2:13 ana burqaa bishaan jireenyaa isa ta'e dhiisanii ofii isaaniitiif moqodaa urataa bishaan baachuu hin dandeenye ofii isaaniitiif qopheeffatanii jedhetti gadda waaqayyo kanaafitu waaqayyotti deebi'uun gara gadiitti dhaqanii dubbadha gara waaqayyotti deebi'uun jireenya bara baraa duwwaa mana ciifnee abdanna teenya abdanna duwwaa utuu hin ta'in waan hundumaa keenya du'aa kaasa jechuudha maqaan waaqayyo galateeffamu isa uumamneef akeekatti nu deebisa jechuudha kanaafitu wangeela Yohaannis keessa dhaxxanii dubbiftan boqonnaa 15 lakkoofsa 7 dhaxxanii dubbiftaniittan ana malee homaa tokko gochuu hin dandeessan kan inni jedhuuf kanaaf galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaafan namoota tokkoon isinii fakkeenya fudhadhee isinitti muu barbaada akeeka guddaaf uumamanii garuu namoota yeroodhaaf iddoo malee turan yookaan namoota iddoo malee du'an tokkoon isinitti agarsiisa macaafa qulqulluu keessaa fakkeenyaaf Phaawulos
utuin geeddaramin fuula dura hojii ergamu tapha qonnaa sagal keessa dhaxxanii olaaltanii jettan Phaawulos keessa macaafa qulqulluu keessa 27 ta'an isaan keessa 14 baateetu waldaa kiristaanaa ari'ata Phaawulos yoo ilaaltanii jettan nama wanti guddaan ittiin ta'u nama missionary addunyaa ta'uudhaaf jirutu iddoo malee sababa jiraatu nama ajjeesuudhaaf waldaa kiristaanaa ari'achuudhaaf mootota biraa iyyama fudhate akka kana hojjeta tureedha macaafa qulqulluu yeroo ilaaltanii jettan gaafa gara Yesuus Kiristoositti deebi'u garuu nama addaa yemmuu inni ta'u argitu macaafa qulqulluu keessa namni hamma jijjiiramee Waaqayyo wajjin wal argutti keessa isaa inni jiru humni walitti qabamaan Waaqayyo keessa isaa kaa'ee bakkee ba'uu hin danda'u. Kanaaf iddoo biraa dhaxxanii ilaaltan Geediyooniin fudhaa macaafa qulqulluu keessa Geediyoon jedha akkuma namoota sodaatoo biyya sana keessa jiraatan keessaa tokko ture. Kanaaf maal godheedha macaafa abboota firdii boqonnaa 6 keessa dhaxxanii ilaaltan namni Waaqayyo yeroo isa laalu loltuu goota jabaatti beekamu Filisxee harka warraa diinota isaanii keessa saba sana baasuu namni danda'u akkas godheedha macaafa qulqulluu keessaa yemmuu ilaaltan. Inni garuu lafatti waynii cuunfan boolla keessattitu achitti warra diinota isaanii jala hambifachuudhaaf achittitu waan rukuta'e waynii iddootti waynii cuunfanittitu achitti qamadii rukutata maaliif yoo seete yoo jettani harkaa fudhatu jara harkaa isaan waan isaan qaban hundinuu harka isaanii jala isaan galfataniiru waan ta'eef harkaa sababa fudhataniif xinnoo manbifadhaa laatadhee lafatti waynii cuunfan boolla keessatti achittitu waan rukutata qamadii rukutata macaafa qulqulluun Waaqayyo garuu gaafatti ba'u ati loltuu jagna nana humna qabdu kanaan dhaqiti saba kan harka diinota isaanii keessa baasittiin jedheedha. Kanaaf Waaqayyotti deebi'uun maal akka takkas yaaddan hin barbaada nama biraa dhaxxanii yoo ilaaltan jettan Daawitiin utuu gara Goliyaadin rukutuutti gara Israa'eliif mootii ta'uutti utuu hin dhufin achi hoolota tuutiksuuti bineensota wajjiniin wallaansoo wal qaba ture. Kanaaf gaafa dhufeyyuu ani yemmuu bineensi caakkaa dhabee ba'uudhaan yemmuu inni dhufee hoolota qabachuudhaaf jedhu morma isaa hudheen irraa baaseedha. Waaqayyo illee sanaaf qopheessu malee sana kun hin taa'e bara isaatti yaadne ture. Gaafa Waaqayyo namatti mul'atee namatti muu jalqabu garuu keessa namaati wanti as ba'u akeeki Waaqayyotti nama uume wanti as ba'u tokko jira. Nama biraas isin geessuu hin danda'a. Kan isaanii immoo akkuma tajaajiltoota har'aa eega tajaajiluu iyyuu jalqabanii booddee iddoo malee namoota kufanii achitti hafan fa'aa argitu warra akka Saamsoon yoo ilaaltanii jettan harka warra Filisxeemotaati Israa'eliin baasuudhaaf Waaqayyo namni kaase addumaan itti dubbate gadameessa haadha isaa keessatti tunni uumamin haadha isaatti mee abbaa isaatti mee namni achi as baase kanammoo leenca qabee ajjeesee achi keessa damma nama baasu nama warra Filisxeemotaa raase kanatu waan guddaa akkasii bor fuula isaa dura jiru baatee Daliilaa jinutu gola keessaa qabatu achitti ija keessaa baasanii dhumarratti waan inni ta'e macaafa qulqulluu keessaa ilaalta. Kanaaf ammayyuu isin nan jedha Waaqayyo wayi tokkoof isin kaa'ee jira isin iddoo malee hin ta'ina Waaqayyo irraan fagaatina Waaqayyo yaadi kee maali ana irratti jechuun isina malee dhugaadha. Waaqayyo akeeka guddaa akkasii isin irratti qaba maqaan Waaqayyo eebbifamu. Musee illee yoo ilaaltan jettan Museen ka'umsi isaa jalqabaa yoo hin galleef ta'eyyuu waa keessa isaa jira garuu addan baafanne kanarraa kan ka'e gaafa inni manaa gadi ba'u namichi biyya Gibxi tokko utuunni nama biyya Ibrootaa tunni lolu argeetu godhee ashawaa keessa awwaale cirracha keessa borumtaan mammoo gaafa gadi ba'u keessa isaa jira iddoo malee gargaaramaa iraaf malee maa wal loltuu Ibroota wal lolan lamaanii dubbichi hin himamee dhadhaxanii yoo ilaaltanii jettan sagalee Waaqayyoo keessaa dubbichi gaafa akka namicha kaleessaa ajjeeftanuunis nu ajjeesuu barbaaddattiin jedhanidha sagaleen Waaqayyoo yemmuu dubbatu. Dubbicha beekame dheetu biyya ormaatti akka inni bade sagalee Waaqayyoo keessaa argitu. Kanaaf saba Waaqayyo waan tokkoon isinitti hima. Ani dandeettiin koo kana adeemsi koo akkasii ani umuriin koo akkas sokke jechuu dandeessu isa miti garuu Waaqayyotti gaafa deebine bara keenya ishee hafte keessatti Waaqayyo waan hojjetu bakkaan ga'a maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Kanaafitu maalan jedhaa kiristiyaanummaa jechuun fayyuu duwwaa utuu hin ta'in kan ittiin deebinee eenyummaa keenya akeeka Waaqayyootti uumetti sirriitti itti deebinudha. Gara gadiitti sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko sinitti hima. Kanaafuu kiristiyaanummaan maal barbaada yookaan immoo Waaqayyo wajjin adeemuuf Waaqayyo wajjin jiraachuun maal barbaada waan jedhu waan xiqqoo tokkoon dubbadha. Tokko inni tokkoffaani namni akeeka Waaqayyoo isa ulfina qabeessaan sababa uumameef
akeeka ulfinaan jiraachuutiif uumame namni beektu kana hundumti keessan waaqayyo maal jedhee akeeka baasa kan nama uume beektu lammaffaa immoo keessa isaa kan jiru humniif akeeka waaqayyo ittiin biyya lafaa kanarratti isa uume akeeka gaariidhaaf akka inni oolu yaada waaqayyooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u bu'aa uumamaatiif bu'aa dhalootaatiif akka inni ta'u akeeka waaqayyooti itti dabaleen sadaffaan immoo akeeka waaqayyo irraa akka kaannu isa godhe seexana ganne isa ganne waaqayyo barbaadu har'a waldaan kiristaanaa akkuma warra namanni achi kuftee as kuftee nus akka namoota waaqayyooti iddumalletti kufaa yaaddaa bu'aa kan nu jiraannuuf kanaaf jedhee tayyaadha yeroo tokko akeeka waaqayyo irraa nama kaachisuudhaaf isa gara namaatti dhufe isa yaada nama bujunjursu akeeka seexanaa ganee namni dhugaa dubbii waaqayyootiif hafuura waaqayyootiin gaafa geggeeffamu akee jireenya mo'ichaati kan namni jiraatu jireenya mo'ichaati kan inni jiraatu arfaffaan immoo arfaffaan ayyaana waaqayyootiin dadhabbii isaa hundumaa mo'atee namni haala hundumaa gararraa ta'e akeeka waaqayyootiif jiraachuu danda'a inni irraanfatinaa kan galanni waa kanaaf waaqayyo wajjin jiraachuun calluma dhanii jilbeenfatanii ka'uu yookaan immoo waldaa dhaqanii deebi'uudhatuun ta'in wantoota gochuun nurra jiru akeeka keenyatti deebi'u akeeka seexanaa ganuu darbee immoo hojii seexanaa hundumaatiin mormu ayyaana waaqayyootiin guutamne haala keenyaaf waan naannoo keenya jiru mo'uu danda'utu nuuf ta'a mee sagalee waaqayyo keessaan iddoon sila jedhe isinii dubbisa roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 16-17 dhaqxanii yoo ilaaltan sagalee cimaa tokko argina iddoo sana karaa addaam wanta dhabne karaa yesus kristos deebinee waan fudhannu dubbata iddoon sun nan dubbisa roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 16-17 sagaleen waaqayyo akka kana jedha roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 16-17 akka kana jedheetu dubbata wanti kennaan waaqayyo inni tolaa kun fidu immoo akka isa cubbuun nama tokkoo fide sanaa miti irra daddarbaa namicha tokkooti sanaan irratti firditu kenname firdichis immoo yakka kan muru ture irra daddarbaa namoota baay'eeti irratti garuu kennaa tolaatu kenname kennaan sunis immoo qajeelummaatti kan geessu ture irra daddarbaa nama tokkoon sababii nama tokkicha sanaan duuni ergamoe warri qajeelummaa argatan immoo yesus kristos namicha tokkicha sanaan hammam guddaa caalchisanii jireenyatti hamu'anire isaan ayyaana waaqayyoof kennaa tola hamma isaan irraa hafutti fudhataniiru galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkasidha waa'ee addaamiif waa'ee yesus kristos wal buqqee qabee gaafa dubbatu sababa cubbuu addaam of keessatti nu baatee sanni gannata keessaa nu fuudhee ba'een firdin akkanatti dhufe yesus kristos immoo nu fuudhee sababa inni fannootti ol ba'een jireenyatti mo'uun hammam guddaa caalchisanii jireenyatti hamu'anireedha iddoo kana keessa isaan kennaa waaqayyo ayyaana isaa hamma isaan irraa hafutti fudhatanidha maal jechuudha isaan irraa kana jechuun darbee nama gargaaru qaba jechuudha darbee dhaloota gargaaru qaba jechuudha darbee namootaaf kan furmaata ta'u qaba jechuudha maqaan waaqayyo bara baraan galateeffamu kanaaf tokkas jedha sagaleen waaqayyo kanaaf waan tokkoon isiniin jedha waaqayyo kan inni nuuf kenne akka asteer jechuu kooti waaqayyo kan inni nuuf kenne beekumsa haa ta'u miidhagina haa ta'u ogummaa haa ta'u kennooti adda addaa haa ta'u waaqayyo kan inni nuuf kenne dhalootaaf furmaata akka taanutti dhalootaaf hiika akka taanutti waaqayyo isaaf nuuf kenne buddeen nyaachuudhaaf biyya lafaa kanarratti al tokko akkasiin jedha baay'ee amanuu baay'ee kadhachuu baay'ee waan jechuun barbaachisu jedhee tayyaadha hiika ta'uudhaaf kan waaqayyotti kabaa caalaa maxxan buddeen waaqayyoon kennu isiniin jechaan jiru isinii galadhee yaada wanti hin dubbadhe fuudhanii heerumuudhaaf mana ijaarratanii maal jechuudhaaf waan tokko gochuudhaaf inni isa miti kiristiyaanummaan dhugaatti yesus kiristoosin beekanii waaqayyoon beekanii akeekanni nama uumeef tokko immoo beekanii jiraachuudhaaf kennaan keessa keenya jiru kanaaf jechuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u dandeettiin keenya keessa keenya jiru kanaaf jechuudha kanaaf kaan keessan amma waan addunyaa kanarratti gaaffii ta'e kadhata keessan tokkittiidhaan yookaan hojii harka keessaniitiin yookaan wanta waaqayyo keessan qabu namoota furmaata taataniif qabdu maqaan waaqayyo galateeffamu kanaafitu akka ittoof yaada yeroo waaqessitan isiniin jechuu fedhan sagalee kana dubbadhaa
inni waaqayyo keessan ka kanaaf akkas jedha Roomeen boqonnaa 8 lakkoofsa 19 dhaxxanii dubbiftaniitan sagalee baay'ee jaalladhu akkasedha uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru nu barreessa miti kan achuma caafame uumamatu eegaedha waldaa kiristiyaanaa duwwaatti wal geenyee lallabnee faarfannee maal jennee galuu duwwaami uumamni hundinuudha addumaan bara kana bara namni namanne tokko lafaa ka'ee xaqlaay ministeeriin biyya tokko kanatti kan nu furuu danda'u waaqayyo tokkicha duwwaadha baranneedhatti waldaan kiristiyaanaa waan xixiqqoo mandara keessa duwwaa yaaduun nuuf hin ta'u jedhee tan amana waaqayyo anaaf isinii na gargaara ameen uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiruudha akkeedha uumamni akka waan gatii hin qabne ta'eera iddoo sanatti buuftanii dhaxxanii dubbiftaniittan innillee ofii isaati akkas ta'uun barbaanne garuu isuma isa uumeetu akkas godheedha uumamni garbummaa isa wanta badu isa godhe jalaa luban ba'a luba ba'uun kun immoo gara birmadummaa ijoollee waaqayyoo warra ulfina qabaniitti hin geessadha you are standard jechuudha isini safara namitti guddatu safara nagaa nama safara abdii nama gammachuu namaati jechuudha ijoollee waaqayyoo akka dubbiin waaqayyoo jedhutti jechuudha kanaafuu gara waaqayyootti guutummaatti deebi'uun waaqayyootti araaramuun guutummaatti yoo anaaf isiniif ta'e ilaa isinitti nima dhaggeeffadha keessa keessan inni jiru xinnootti isin ilaaltan keessa keessan inni jiru namaafuu isiniif tarii sirriitti hin galle sirriitti du'aa ka'a hin jiraata jechuukooti maqaan waaqayyoo galateeffamu kanaaf waaqayyo hafuura qulqulluu kan inni nuuf kennuuf dhaggeeffadha hafuura qulqulluu kan inni nuuf kennuuf afaan haaraa dubbanne waldaa keessa waan tokko tokko gochuu duwwaadhaaf miti waan hundumaa keessa keenya jiru du'aa kaasuudhaaf miti ree akkasidha Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 11 dhaxxanii dubbiftaniittan akkasidheetu dubbata Yesus Kiristoosin du'aa inni kaase hafuurri isin keessa erga jiraateedha maal jechuudha Yesus Kiristoos isan utuu cuuphamu laga Yordaanositti hafuurri qulqulluun isarra bu'e sun nuun bifa abuddaan waa gubuu nurraa bu'u malee hafuurri sun garuu tokkichuma dhamadhaaf qulqulluu yeroo dubbatu inni Yesus Kiristoosin du'a keessaa kaase hafuurri isin keessa erga jiraate inni attamitti isa du'u namummaa keessan attamitti jiraachiisuudha maal jechuudha abdii keessan mul'ata keessan eenyummaa keessan isa dhugaa hafuurri qulqulluun du'a kaasuudhaaf Yesus Kristos du'a kaasuudhaaf anaaf isinitti araarame jechuudha maqaan waaqayyoo eebbifamu kanaafitu ani waan tokkoon isin jajjabeessa akkasin naa kadhattan isinis kadhachuu kanan barbaadus isa sirriitti waaqayyootti guutummaatti waaqayyootti deebi'u dhugaatti waaqayyootti maxxanuun nuuf ta'u yemmuu sana lallabaa ta'uun keenya faarfataa ta'uun keenya dooktarii piroofeesarii ta'uun keenya biyya lafaa kanarratti naggaadii beekamaa ta'uun keenya yemmuu sana sirriitti gaarii godhata ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaafan isiniin jedha du'aa ka'u inni keessa keessan jiru amma ishee isin of hirkatti du'u ilaamma yoo isinitti nima dhaggeeffadhaa namoota waaqayyo akkasittiin jedhu jirtu amma ishee isin hirka jirtu isin asiif achi sosochooftan duwwaatu hin ta'in waaqayyo ganaa kan itti bu'ee keessa keessanii dammaqsu jira humni maqaan waaqayyo galateeffamu kanaafuu sirriitti isa xaraaramuun nuuf ta'a iddoo biraan yommuu dubbatu sagaleen waaqayyoodha akka kana jedha isin bu'aa dhaqna Kiristoos akka taatan hin beektaniidha iddoo biraadhaa dhaxxanii yoo dubbiftan isa duraa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 27 kaaftanii dhaxxanii yoo ilaaltaniittan bu'aa dhaqna isaatii keessaa tokko akka taatan hin beektaniidha bu'aan dhaqna Yesus Kiristoos tokko kan hojiin hojjenne laamsha'aan du'aan hin jiru kanaafitu bu'aa dhaqna isaatiin godhachuun baay'ee isatti maxxanna harkasaa miillasaa ijasaa afaansaa taana jechuun akka ijoollee waaqayyootti kana keessa sababa kamiifuu namni tuffatu tokko iyyuu hin jiru waaqayyo ayyaana isaatiin kana godha waan ta'eef ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaaf dubbii waaqayyo yemmuu dubbatu akkasidha iddoo tokko raajii Yo'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 10 dhaxxanii yoo dubbiftaniittan akkasidha inni dadhabaan ani jabaadha jedhu dubbii waaqayyoodha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u innumti dadhabaan ani jabaadha jedhuudha dhaqaatu dubbisaa iddoo sana booddee galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaafi waaqayyo kan isaa eeganu godhate booddee yeroo ayyaana nuuf kenneetu waaqayyo humna barbaachisuun nu guuteetu waaqayyo dhaloota kanaaf hiika ta'an jedha waaqayyo galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u mi'al tokko akkasii yaaddan hin barbaada gooftaa Yesus Kiristoos akka jedhe bartoota isaatiin gaaf tokko isaan
qurxummii lama tuudhaa fi buddeen shan duwwaa qabu turaneedha macaafa qulqulluun. Inni garuu akkasittiin jedha gooftaa Yesuus. Bartoonni geggeessi lafa onaa kanatti waa eessaa fuunee binnadha. Inni immoo waan isaan nyaatan kennaa fi isaaniin jedheedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hamma ila dhaggeeffadha. Gaaffii kan nutti ta'u akka kiristaanotaatti hamma maaliif akka uumamne Waaqayyo maaliif akka nu waame hamma barruutti gaaffii nutti ta'a. Utuma hojjennee jiraannu utuma nyaannu aaduun keessa keenya dhaga'ama. Waldaa kiristaanaatti kan inni dhaga'amuuf kanaaf fedhee nama. Kanaaf macaafa qulqulluu yommuu dubbatu iddoo tokko tokko ka'eedha. Isa duraa Ximootiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dhaxxanii dubbiftaniittan akka kana jedha. Nama Waaqayyoo ta'uu keessaa dhoksaa guddaan akka jiru beekamaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nama Waaqayyoo ta'uu keessayyuu dhoksaa guddaatu jira jedhetu dubbata sagaleen Waaqayyoo yommuu dubbatu. Kana duwwaa min iddoon sila isinii dubbise Roomee 8 lakkoofsa 20-21 dhaxxanii gaafa dubbiftan sagalee Waaqayyoo uumamni waan gatii hin qabne ta'eera jedha. Fixrat lakantuun tagastwaallinnaa jedha maariffisa dhaxxanii yoo ilaaltaniittan. Waa uumaadhaaf akka gatii hin qabne ta'eera. Amma akkuma ilaaltan jechuukooti. Addunyaa guutummaan yeroo na birratee waan qabatu wallaale kanatti ani nana mana ijoolleen Waaqayyoo warri Waaqayyoo barsiifate karaa adda addaatiin ogummaa kenneef isa ta'an namoota kadhataniin isa ta'an Waaqayyoo furmaata guddaa waldaa kiristaanaa keessaa baasa dheetan amanaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf akkeedha uumamni akka waan gatii hin qabne ta'eera. Uumamni akka badu ta'eera. Garuudha. Garbummaa kana jala immoo luba ba'aadha. Luba ba'uun kun immoo gara birmadummaa ijoollee Waaqayyoo warra ulfina qabanitti geesseedha. Warra ansila isiniin jedhe ayyaana Waaqayyoof kennaa tola hamma isaanirraa hafutti fudhataniiru warra sagaleen Waaqayyoo ittiin jedhu. Waasi keessara, waatu ana keessara, waatu isin keessara, mana keessan keessa waatu jira jechuudha Waaqayyo wanta inni akeeka isaa irratti mul'isu. Ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafitu Waaqayyo kan inni nutti gargaaramuuf akkaataa adda addaatti yoo ilaaltaniittan mee waan tokko tokkoon isinitti hima. Waa'ee namoota Waaqayyo macaafa qulqulluu keessaa muraasa ishee isiniin dubbisu garuu waan tokko tokkoon isinitti hima. Fakkeenyaaf rakkina haalota naannoo keenya jiran rakkinoota naannoo keenya jiran maalitti safaree kaasa beektu tokko tokko mul'ataa fi humna keenya keessa keenya jiru safaree kaasa Waaqayyo. Ameen jedhaa kana. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waa'ee Yooseffaa isiniif fiduudhaaf fedheen. Yoosefin nama abbaan argese achi darbatu yoo barbaada amma yerootti ila dhaggeeffadha amma yerootti boosu amma yerootti arrabsamtu amma yerootti wanti baay'een isinitti ulfaata hin darba garuu dhugaa Waaqayyo jina deemu Waaqayyo waaqessu Waaqayyo amanachuuf abdii godhachuun isna malee dhugaadhaan darba isa Waaqayyo isin uumeef utuu hin ta'in hin darbitan hammam darbatama utuu hafe kan Yoosef tafa utuu hafe kan Daani'el faa tafa utuu nafa ta'e kan Yesuus Kiristoos tafa akeeka Waaqayyo bakka tuungee. Garuu dhaggeeffadha Waaqayyoo akeeka isin irratti baafate utuu raawwatiin dhiisuudhaaf inni nama miti Waaqayyo. Kanaaf yoo ilaaltaniittan gaafa Yoosefin mul'isuu barbaadu Waaqayyo beela biyya sanatti erguun dirqama isaa ture Waaqayyo. Ameen. Sababi isaa dubbittiin Yoosefin barbaadde waan ta'eef abjuun gaaf tokko argeera waan ta'eef. Kanaafuu mana hidhaa taa'eetu namni abjuu mootii hiiku gaafa dhibu namichi tokko jira jedhe namichi mana hidhaatti Yoosef abjuu isaa hiikeef. Yoosef kan jedhamu anaaf obboleessa kootiif akkuma inni nu hiike ta'e an hojii kottan deebi'e inni sun immoo du'e. Ittiin dabaleen hamma yerootti achuma taa'aa dubbadhaa. Ilaa dhugaan isiniin jedha hamma yerootti yoo calluma hidhaa isiniin jedhanis callumadhaa rakkoon hin jiru. Waaqayyo keessan garuu hin dhufa maqaan Waaqayyo eebbifamu. Isa keessan jiru dhoosuudhaaf Waaqayyo isin mul'isuudhaaf Waaqayyo callumadhee isin hin uumne Waaqayyo maqaan Waaqayyo galateeffamu. Asteeruun beektu turte. Beektuun galuuf miidhagduu ta'uu ishee malee durboota warra kan bukkee qabdii of ilaaluu ishee malee hin beektu. Garuu Waaqayyo sana keessa Waaqayyo ilaa dhaggeeffadha beekumsa keessan keessa Waaqayyo Waaqayyo. Dandeettii keessan keessa waan addaa kaa'eera Waaqayyo. Kanaaf maal jechuu barbaada? Waaqayyo gaafa isin mul'isuu barbaade rakkina fida. Namoota Waaqayyo yoo ilaaltan macaafa qulqulluu keessa lafi isaan irratti mul'atan haalli isaan keessatti mul'atan dukkana keessatti rakkina walxaxaa keessatti labsii mootiin labse namni hundinuu ajjeefamu keessatti yoo ilaaltaniittan Daani'el fakkeetti mul'atan Yoosefiinis yoo ilaaltaniittan akkeedha dhumarratti nama mana hidhaa taa'u haadha mana mootiidha qabatame mana hidhaatti darbatame garuu yeroon gaafa ga'u hin dhufa yeroo Waaqayyo yeroon gaafa ga'u kaydame mucicha waama gaafa dhaneedhani silaa akka gaariitti hin jiru ta'a itti uwwisanii mataa sirreessanii maal godhanii gaafa fidan ati abjuu hiitta'eedhani jedhe
Ofin tultu namni waaqayyo immoo beektu abduullee kan hiiku inni waaqarra jira. Kanaafuu abduun kee natti mi abduun kee ilaa kanaatti hin jedhetti. Kana booddeetu nama barbaade gaafa dhabu namni ogeessi beekan namni akka keetii jira biyya Gibxi keessatti hidhamaa kaleessa jira. Adaraa ilaa waan tokko isin kadhadha akka nama waaqayyooti. Keessa waan jiru hin tuffatina. Ishee amma keessanii pilpil jettu hin dhaamsina. Alaa dhugaadha. Eenyullee waan barbaade waaqayyo waa fiduu fedha. Waaqayyo waa sochoosuu fi waaqayyo waa raasuu fi kanaaf maal isiniin jechuuttan jira. Waaqayyo rakkina naannoo keenya kaasu mul'ata keessa keenya jirutti illee safaree kaasa akka nu irratti mul'annutti akka isin irratti mul'attanitti. Kanaaf rakkinni ka'u kan biyyaa kan addunyaa ta'uu danda'a kan naannoodha ta'uu danda'a. Waaqayyo keessa keenya isa jiru gaafa nu mul'isuu barbaadu safara mul'ata nuuf kennetti safareetu fida rakkinicha. Galanni waaqayyoof bara baraan haa ta'u. Kanaafitu waan tokko isiniin jedha namni ammas hin beekuu dhiisuu danda'a baay'ee maqaa isin dha'uu dhiisuu danda'u garuu gaafa yeroon ga'e isinumatu barbaadama eessa jiran eessatti ishee namni kana baatu isheedha isa hin dhufa yeroon akkasii galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafuu akka nama kamiiyyuu yoo taane buddeenuma nyaanne gaafi nu dhukkubaamayyuu yoo jiraanne waan tokko isinitti hima. Waaqayyo gara biyya lafaa kanaa gaafa nu fide waaqayyo akeekaan nu fide. Kanaaf waaqayyo labsii du'aa galagalcheetu waaqayyo murtoo nurra kaa'ame kaaseetu isa jedhe sana bakkaan ga'a waaqayyo. Inni irraanfatee galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo yoomuni dogoggora tokkoon illee yaada waaqayyo keessa jiraachuu dadhabne waaqayyo qabeenu fida giddiidha akka Yoonaas fa'aa yoo ilaaltanii jettan. Qiroos faan beekan turan. Qiroos hin beeku yooti nan beektu ta'e jedhaan waaqayyo. Garuu akeeka sababa irratti baafatee akkasitti hin jedhe. Erga waaqayyo xaraaramne waaqayyo keenya nu galee mamma nurratti akeeka baafatu jettanii yaaddu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo akeeka biraa karaa biraas nama biraas gargaaramuu danda'u si barbaada waaqayyo. Ana barbaada isiniin barbaada waaqayyo. Nu sababa nuyi waan tokko taane bituun ta'e sababa akeeka nurratti baafateef sababa kan isaa taane nuun hojjechuu nuun dubbachuu sababa barbaadu waaqayyo kana godha. Kanaaf meegaa wantoota tokkoon dubbadha. Attamitti kan waaqayyo furmaata nu godhu reeshii furmaataafuu barbaadamna akka Asteer mana mootii dhaquu dhiisuu dandeenya. Garuu attamitti tuqaalee tokkoon dubbadha gaggabaabsee. Tokkoffaa waaqayyo jecha afaan keenyaa baatu xinnoo tokkoon moototaaf waaqayyo hiika nu gochuu danda'a. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaan isinii fida kan. Fakkeenyaaf macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 7 keessa dhaqanii yoo ilaaltanii jettan bara namni hundi duunee manatti gale bara namni ijoollee isaa qalee taraa nyaachuutti ka'e biyya Samaariyaa keessatti macaafa qulqulluu. Bara diinonni isaan immoo saba waaqayyoodhaa cabsuudhaaf dhufan waaqayyo eenyutti gargaarame beektu? Namoota lamxii qaban afur sabi of gidduudhaa baase tuffatamoo sanatti waaqayyo wallaalan miti jar sababa lamxii aadaa warra Israa'elotaa keessatti magaalaadhaa ala baafamaniitu jiraatu hin darba dhukkubichi waan ta'eef. Garuu gaafa san akkas godhan jarri badaayyuu waan sagaleef hin naamne amma asitti beelan nu ajjeesa dhan bara beelaati. Yoo dhanne immoo jaran nu ajjeesa beelaan du'urra jara biratti dhannee duunadhanii gaafa warra Sooriyaa sana bira dhaqaniidhan waaqayyo kottee isaanii irrame waaqayyo sagalee dhukaasaa kaa'e galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkasuma innaachumaa hin nare. Waaqayyo kottee isaan namna furittiin ejjeturra ganda warra diinota isaanii warra Sooriyaa gidduutti sagalee kakawwee guddaa dhageessise na'anii baqatanidha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana booddee dhaqanii gaafa laalan jarroo dhiisanii sokkaniiru nyaata fudhatanii nyaatanii uffata isaanii fudhataniitu jarroof gidduudhaa baasan mini garaa laafuun gaariidha waaqayyo anaaf isin gargaaru. Annee jara kanatti himuudhaa baanne cubbuu nutti ta'a. Sabi beelaan dhumeera jedhan. Kanaafuu dhaqaniitu kottaa jedhanidha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kottaa dhanneetti himnaa jedhan gaafa dhaqan jarru shakkaa dhaqan inni tokko immoo kaleessayyuu yoo waaqayyoomtitti sabantii waa qabanee waa roobsayyuu kun hin ta'u namni jedhe tokko jira. Gaafa gadi ba'an jarri isarra hojjetanii ajjeesan ofii garuu dhufanii nyaatanidha. Jecha keessanitti gargaarama waaqayyo tokko. Asuma na waa isiniin jedha. Ilaame waaqayyo kan inni isiniin hojjetu tokko kaan arraba keessan irra jira. Kaan harka keessan irra jira. Kaan dhugaadha akkatti mul'isu garuu waaqayyo beeka. Al tokko akkan seminaariidhaaf fixee ba'een kana dhugaa ba'umaaf waaqayyo keessa na dabarsedhe namana. Akkan seminaariidhaaf fixee ba'een gaafan biyyatti galu iddoo batti laannu nama kanatti naan jedhan. Ittuma butina waajjira kanatti sanatti sedhan maal akkan godhe sin beeku.
kana booddee nan beeka namoonni haqaaqamoon yaanni isaanii seexanni laa cafallaqee marrataa akka jiran nan beeka kana booddee waaqayyo akkasnaan jedhe gaaf tokko jecha afaan kee keessaa ba'uunan barcuma kee sirreessanaan jedhe waaqayyo caaliin jedhine dhugaa ani immoo baadiyaa keessan joora xiiqiif immoo jarri donaa dhawwatan iyyuu malee konfiraansii moonuman deema baadiyaa unuman deemanuman joora gaaf tokko akkastu ta'e pirezidaantiin sinoodosii sana iddoo biraa dhaquudhaaf fedhee konfiraansiin tajaajilu dhufa kana sinittani ma dhaggeeffadha gaafa namichi konfiraansii dhufu anatu lallabaaf qophaa'eera kan isin dhibu namichi amma ana qaaqamaadha sinin jedhe gaakkeedhe dubbachuu qof dhiifama naa godhaa inni seexanaa jiru walii gale malee waaqayyo qaaquun barbaanne anatu lallaba malee Afawarqi miti kan lallabu jedhee ta'a anatu lallaba dheen qophaa'a kana gidduutti makiinaan pirezidaanticha didichite gaawwan sagalee ishee dhageessisaa dhuftu hundi keenya immoo beekna sagalee makiinicha tokkicha sana jira waan ta'eef gaafa inni dhufee taa'u amma sagalee waaqayyo karaa balu dhageenya gaafa dhani annanne anan se'e waan ta'eef ana miti Afawarqidha kan lallabu nanan ka'ee lallabe dhageessu namichi pirezidaantichi gaafa ka'ee dhaggeeffatu an lallaba akkasii eegiman dhaladhe hin dhageenye kun namni kun attamitti nurraa ariitan nu bira dhufuu turra raa'e borumtaa gaafa akkuma carraadha ku addanatti si furanna addana kottu ennaan nufaan jedhe yoo man dideen jedheen galanni waaqayyo dhaafata maal isiniin jechuufan jedhe ilaa ammayyuu dhaggeeffadha isa keessanii nukkaamsinaa hin awwaalinaa waaqayyo waan tuttuquuf tokko qaba ilaa kaan keessan harka keessan irrara ani warra manaa kootiin waan waaqayyo jedhu nan beeka hojii neersummaatti kan isheen hojjettu biyya kanatti illee warruma akkasii kana gargaarti garuu dhaggeeffadha isin barruu keerra qoricha jira jedheen waaqayyo hanku arrabaan hojjetaan shee harka isheetiin hojjeta kanaaf dhagaa isinitti hima waaqayyo jecha keessan tokkittiidhaan waa gochuu danda'a waaqayyo isiniin jechuufan jedhe akkuma kana macaafa moototaa lammaffaa boqonnaa 5 dhaxxanii yoo dubbiftanii mucaa biyya saba Israa'el gidduudha biyya warra Sooriyaatti booji'amte tokkotu jira jedha macaafa qulqulluun mana mooticha mana ajajaa waraanaa isaanii mana Na'amaanii hojjetti intalli kun gaafa dhaqxu akka jette lamxii qaba Na'amaan kanaaf akkas jetteetti himte gooftaan keenya utuu biyya Israa'el dhaqee hin fayyaa jetteedha ameen kanuma kan lamxii Na'amaan irraa kaase dhageessanii gaafa isheen akkeettu fe'atee waan hundumaa fuudhee yommuu dhaqu Elsaa'i bira gaafa dhaqu dhaqee bishaan laga Yordaanositti torba dhiqadheedhaan seenaa isaa baay'ee keessan liitu jedhee diduuf iyyuu ka'ee maalan bishaan laga keenya bishaan laga Faarphaan bishaan laga keenya bishaan laga Yordaanos irraan caalu booruudha bishaan laga Yordaanos sabab isaa haafa baay'ee guuree deema Israa'eliif immoo abdiidha isaan achirraa oomishu waan baay'ee waan ta'eef kanaaf bishaan laga kooti yoo naqeetti dhiqadhe hin fayyu maaliif bishaan laga kanatti maqaa waaqa isaatii maa waamnennaan inni tokko akkasitti hin jedhe dhaqee dhiqadhu utuunni waan guddaa godhisiin jedhe hongoota mini ennaan dhaqee gaafa dhiqatu hin fayyedha ila dhaggeeffadha waaqayyo jecha xinnoo arraba keessan irra kaa'u tokkoon namoota baay'ee furmaata ta'uu danda'a dhaxxanii gaafa laaltan wangeela Yohaannis boqonnaa 4 keessa dubartii Yesuus Kiristoos itti haasa'u argitu dhaqee itti haasa'e waa'ee bishaaniitiin itti haasa'e kana booddee arraajii akka ta'e na akka taateen argate kana booddee ganni waan baay'ee waa'ee mana isheeti gudii koo sanatti malaala magaalaatti baatee gaafattu namoonni yaa'anii dhufan Yesuus Kiristoositti haasa'utti kaanedha akkasidhanedha dhaxxanii yoo dubbiftan gara lakkoofsa 39 irra amma sababati nutti himta duwwaatuun ta'in nuyyuu argineerra jedhanedha sababa fayyinaa taatu saba waaqayyo sababa hiikama nama baay'eedha taatu jecha keessan xinnootti gargaaramuu danda'a galanni waaqayyoof haa ta'u inni lammaffaan immoo waan qabnu xinnoo harka keenya keessa jirtuun ta'uu danda'a kan waaqayyo furmaata nu godhu ilaa ammas isa kaanitti nan dhufa waan xinnoo harka keenya keessa jirtuun isan sila siniin jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 6-8 dhaxxanii yoo laal 6-8 yoo laaltanii jettan qurxummii 2 buddeen 5 nama kuma meeqa nyaachise maal jechuudha dandeetti waan nuyi qabnu waaqayyo nurkaa qabatu ofiisaa dabala waaqayyo ameen jedhaa kanatti waaqayyotu isin ijjinireera jecha keessan ijjin waan isin hin qabdan ijjin waaqayyotu ta'a waan ta'eef waaqayyo nama baay'eedhaaf ittiin eebbata galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaafi dubartii ishee Eliyaasiin soorte yoo laaltaneettan akkasittiidha gaafa waaqayyo Eliyaasiin itti namni baay'ee rakkina isaa isinitti nima dhaggeeffadha gaafa waaqayyo ulfina isaatiif waatti ergu hin dheedu waaqayyo jala namoonni baay'een hin didu waaqayyo jala kanarraa kan rakkinaaf dhukkuba baatanii namoonni rakkatan baay'eedha
dubartii kana garuu gursummaa saraafitaa sheedhamtu kana akkasii isheetti si himeeratti jedhe Eliyaasiin. Waaqayyo nama isinitti arguun akkaidha. Isatti si himeera, isheetti si himeera dhaqeedha. Yoo isin diddan garuu ofirrattis eebba cuftu beektu. Kanaaf isheen garuu kan gooteedha. Bishaan naa fideen qoraan coruudhaaf lagarti. Gaafa isheen bishaan fiduudhaaf kaatu garraamii ma wayiiti isheen waaquma ishee gargaaru. Gaafa isheen bishaan fiduudhaaf kaatu akkasittiin jedhe. Achumaan maxinoo xinnoo ishee harkatti qabadhu kottu ennaan keetteedha. Daakuu konyee tokkitti qodaa koo keessaru. Zayitii xiqqoo qodaa koo keessarraa kan hafe waan tokko hin jiru kana eega nyaanne booddee ani mucaan koo du'uu kenneetteedha. Hinduutu jedhe Waaqayyo. Ameen. Gaafa sin toleettan Waaqayyo waa qopheessa beektu. Hinduutu ati dhaqee godhii fideennan dhattee amanamte toshite gaafa fiddeettu hamma bokkaan lafa Israa'el irratti deebi'ee roobutti daakuun sunis zayitiin sunis qodaa sana keessa hin dhumneedha dubbii Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Wanti Waaqayyotti gargaaramu kan biraan immoo nuufuu kan hin galle nuyyuu kan nuyi tuffanne namoonni nu keessatti kan tuffatan ta'uu danda'a. Ilaa dhagaa. Waaqayyotti araaramu ilaa dhaggeeffadhaa sanittan hima. Waldaadhannee gallee faarfannaan nutti tolee lallabi nutti tolee maal jechuudha waa miti. Wanti dammaqu jira beektu. Wanti du'aa ka'u jira Waaqayyo wajjin gaafa deemu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf waan namni nurkatti tuffate hin dandeessu isheen hin danda'u inni kanaaf hin ta'u waan namni nuun jedhe ta'uu danda'a. Anuu hin danda'u anuu kanaaf hin ta'u wanta nuyi jenne ta'uu danda'a. Kanaafan waa'ee sila isinii kaase waa'ee Geediyoon. Geediyoon of hin beeku humna isaa hin beeku. Dandeettii keessa isaatiin beeku. Garuu dhaxxanii yoo laaltanii jettan sagalee Waaqayyoo keessaa ati loltuu jagna nana Waaqayyootti hin jedha inni immoo dhaqeetii humna qabdu kanaan saba kanaa harka diina isaaniitti baasennaan ani sanyiin koo qomoo xinnoodha quuxisuudha waa meeqa lakka Waaqayyo garuu dhaqeetti jedheedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan isin tuffattan kan isin amma irratti hin dammaqin har'a Waaqayyo kanaaf isinitti na ergedhee tayyaadha. Waaqayyo waa isin keessaa nama tokkoon yoo waa'ee natti tole namni gaaf tokko wajjin kadhadhe jira addana keessa inni yaadata ta'e hin beeku guyyaa tokko yaadachiiseera. Ana gaaffinatti ta'e wanta mataana galagashi tokko irratti dhannee gaafa jilbeenfannu Waaqayyo la ammaa kaasee kana godhadhe borumtaa isaa gaafa iddoo sana dhaqu dhugaan isinitti ma Waaqayyo wanta kana godhee nu agarsiisa. Iddoo isaatti egaa wanta Waaqayyo keessan kaa'e guddisaa dammaqsaa haalaan ila dhaggeeffadhaa akkuma biyyaa beela'uu dandeenya jedhu rakkachuu wal'aansoon nutti hammaachuu danda'a. Wanti baay'ee wal'aansoon jira jechuun garuu inni Waaqayyo jedhe bakka hin ga'u jechuu miti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wal'aansoo jira jechuun Waaqayyo akeeka nurratti hin qabu nutti hin dubbanne jechuu miti kan hin dagatina. Haalli nu marsee galli qinfamne bulafatti waynii cuunfanitti qamadii rukunna jechuun achi keessaa baanee waan taanu jechuu miti. Dhufa Waaqayyo eega. Ameen. Waaqayyumti mana keessa ila dhaggeeffadha. Hammarraatti waan isin boossise. Hammarraatti wanta mee mataa isin galagalcha kan koo maali kan isin jechise Waaqayyoon kottoodhaan. Hini ka Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Kanaafitu isiniyyuu hiike nama biraafuu hiika isin godhachuufan jedhe. Kanaaf iddoo kanatti Geediyoon akka jedhe attamitti jedhe Waaqayyo akkuma kana godhe. Loltuunni fudhatee kaayyuu deebisee jedhe. Akka nama tokkotti rukutta jara kana jedhe maqaan Waaqayyo galata attam namatti tola seetan. Nama akka nama tokkottu saba guddaa rukutuu danda'utu akka sana ta'a. Garuu Waaqayyo furmaataaf isin barbaada maqaan Waaqayyo eebbifamu. Yiftaayin yoo laaltanii jettan Yiftaayin baay'ate sanyii biraatti dhalate dubartii biraatti dhalateeti baay'inu gidduudha jedhanii furmaati garuu sarka jira. Al tokko nama hin dhiibina nama taamaan dubbatina abbicha hin beektani gurbaan tokko gaaf tokko kan naan jedhe nan beektu na dhiisii hin jedhe waama barbaade naan jedha waan ta'eef nan beektu. Isa na uumen na eebaka. Attimittis hin beeku naan jettaa jedhe nan beeku dhugaa isin hin beeku kan sirriittis hin beeku Waaqayyo qofa. Ameen. Akeeka isin uume wajjin humna isin uume wajjin waan isin raawwatu wajjin sirriitti kan isin beeku Waaqayyo qofa. Kanaaf baay'inu gidduudha jedhanii garuu kan harka diinota isaanii keessa isaan oolchu isuma mataa isaa ture. Gaafa yeroon dhufe garuu barbaadantu giddiidha. Hin dhaqaneedha. Macaafa abboota firdii boqonnaa 11 keessa dhaqanii yoo laaltan dhaqanii barbaadanidha. Daawitiin yoo laaltan akkasii Daawiti hoolota tiksuusaa bineensi gaafa fuudhee irraa ari'uusaa malee akka Goliyaad rukutuudhaaf jiru hin beeku. Kanaaf gaafa inni obboloota kee dhaqi gaafa dhodhee abbaan isaa ergu Eliyaab akkasitti hin jedheedha. Eliyaab of jaja keessanaaf dhuftee of jajan nanne mucaa of tulmaa keessan maal dubbattatti hin jedhe.
Yennanne gurbanu maalan jedhe anoo akkatti dubbatu iyyuu wallaahi hamma yerootti garuu gaafachi ba'amu dirreen waaqayyo isin irratti isin barbaade lafti waaqayyotti isin barbaade gaafa dhufu hiiki isinuma isin maleen ta'uudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u baay'ee irra isin hin tursu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u ilaa dhaggeeffadha waan hin mul'anne waan dhokataa ta'uu danda'a wanti waaqayyottiin isiniin hiika fidu dhageessu wanta xiqqoo hin mul'anne ta'uu danda'a waan baay'ee kaasuu dandeenya sanyii akka Ra'aabiin yoo laaltanii jettan Ra'aabi ishee ejjituudha macaafa qulqulluun ittiin jedhu garuu waan xiqqoo hojjetteen ofii ishee sanyii ishee akka isheen olchite macaafa qulqulluu keessaa argitu saba Israa'eliin illee akka isheen gargaarte akkasidha macaafa qulqulluu kana duwwaamin namichi Saamsoon gurbaa dargaggeessa tokko ittiin jedha macaafi abboota firdii boqonnaan 16 Saamsoon gaafa ija isaa keessaa baasanii akka barbaadan itti taphatan sana gurbaan dargaggeessa tokko nakkeedha Saamsoon utubaa sana naqabsiise ameen hammana ta'uu dandeessa garuu agartanii akka edha macaafa qulqulluu yeroo dubbatu kan inni fayyaatti ajjeesarra sanni du'a isaatiin ajjeesetu caalaadha ameen maqaan waaqayyoo eebbifamu kanaaf saba waaqayyoo ka'a naatanii akka biyyaa ofirra gad hin taa'ina sodaattanii waa'ee koronaa vaayirasii waan haasa'ina in sodaatina maalin jedhina jechuu komiti nama wanta ne beekannaa gochuun nurra jira akka eenyuyyuu garuu dhaggeeffadha wanti isin irratti aboo qabu jiru galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u yoona isiniin hiikatti kenna akka Geediyoon boolla sana keessa taa'ee qamadii isaa rukutatu sodaannee kan manatti galle yoona nama meeqarra waaqayyo kan inni ittiin cabsu anaan yookaan isiniin ta'a galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u amma barbaada of keessa isiniin jechuu kooti waaqayyo isa kana iddoo guddaa iddoo xinnoos nu kaa'ee nutti gargaaramuu danda'an irraanfatina dhuqaa koshanaffaadhamu iddoo olaanaa akka mootiitti nu kaa'ee nutti gargaaramuu danda'a yookaan immoo gajjallaama sana suuqa nu kaa'ee nutti gargaaramuu danda'a rakkoon hin jiru waa'ee iddootiif ameen Yoosefi yeroo mana hidhaa jiru siika yeroo mana mootummaa taa'u siika garuu darajaa ishee gajjallaa yoo teenyee isheen nuyi irratti amanamummaadhaan hojjennu gaafa nuyi ol baanu sanaaf abdiidha ameen galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaaf hin irraanfatinaa laftitti waaqayyo hiika nu godhu akka Asteer ta'uu danda'a Asteer akkuma namaa jiraatti akkuma biyya of eeggattee jiraatti akkuma biyya baratti ta'a garuu yoo laaltanii jettan gaafa achitti ishee baasu waaqayyo iyyuu lafa isiniin jedhetti isin geessa maqaan waaqayyoo eebbifamu waan isin kofalchiisu tokkoon isinitti gaaf tokko amma ani faranjoota jiran hojjedha biyya kana roobii baayibili istadii afaanuma isaaniitiin an kennaa jira amma waaqayyo dubbate ta'eera isiniin jechuu fedhe isa duwwaa miti garuu nan amana mucaa tokko nan akka jedhe gaaf tokko waaqayyo biyya bakkeedha deemteetu afaaniif aadaan beenneen dhattee achi keessatti wangeela lallabdanaan jedheen ilaamee saba waaqayyo dhaggeeffadha eeggadha arraba keessa wal cabsu malee waan keessan jiru mini garuudha halakka akka jette mucaan waaqayyo Benishaangul Gumuzitti si ergaanaan jette hin badinaa jecha nu qaanessa waaqayyo gaaf tokko maqaan waaqayyo eebbifamu Benishaangulitti si erga waaqayyo nannae waan hin jedhu yoo wallaalee garuu haa ta'u kan jedhe garuu maqaan waaqayyo maal isiniin jechuufan jedhe namni baay'eetti isinii gammadee isinii simachuu dhiisuu danda'a garuu inni ja'affaa tuqaa koottan isin keessaa guddachuu danda'a furmaata ta'uun keenya xinnoo tokko lamarraa yookaan ofirraa ka'ee nama lama sadii dhaqee akka kan Yoosef guddachuu danda'a baay'ee irra isin tursu kanarras maqaan waaqayyoo eebbifamu kanaafitu jireenya keenya keessatti itti yaadutu nuuf ta'a baay'ee yeroo keessan fudhataa jira amma gara dhumaattan keessa tuqaa xiqqoo tokko dubbadhe kanaafu waaqayyo attamitti kana godharee yoo jettan maali kanaaf wanti nu irra dhaabannee irratti hundoofne dubbannu enne wantoota muraasa tokkoon dubbadha baay'ee kutaa macaafa qulqulluu sanitti dubbachuun naqu yeroo kadhataa jira waan ta'eef tokkoffaa waaqayyo ayyaana isaa nurra jiru ga'a akka ta'e beeka waaqayyo ila dhaggeeffadha ayyaanni waaqayyo anaaf isinirra jiru ga'a danda'a akka ta'e waaqayyo beeka ayyaanicha immoo nu keessa waaqayyo akka inni kaa'e beeka kanaaf dubbii waaqayyo yeroo dubbatu inni sanu keessatti hojjetu humna isaatiin isa nu isa eeggannu isa nu isa kadhannu caalaa safara malee caalchisee gochuudhaaf danda'aadha Efesoon 3:20 galanni waaqayyoodhaaf ta'u amma udhagaa hamma keessan ga'a miti hamma ogummaa keessanii ga'a miti
hamma humna keessanii gaami ayyaanni waaqayyo waaqaaf lafa raasu isa danda'udha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u waaqayyo isa nurka kaa'e isa nu keessa kaa'etti ofiisaa dabala akkuma sila siniin jedhe dhugaa koo lammaffaa isa ofiisaatti dabala ofii tada'ameetu waaqayyo isa hojjetu sana hojjeta keessa keenya waan xinnoo ishee kaa'e bishaan irra deemedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaafi dhumarratti kanan jedha dhugaa sagalee waaqayyo qabanne akka waaqayyo nuun jedhetti yoo dhaabannee jenne waaqayyo dhalootan fura maqaan waaqayyo eebbifamu akka waaqayyo nuun jedhetti kadhataan fuula isaa turre akka waaqayyo nuun jedhetti waaqayyo araaramne akka waaqayyo nuun jedhetti waaqayyo waamne waaqayyo jijjo irre waaqayyo nuun furmaata godha ammas mata duree kootti sin deebiseen gara xumuraatti geessa furmaata barbaadamtu sin namnas keessa jirtan har'a kana dhageessan ana waaqayyo waa ibna kaa'e taa'eedhaati gala waaqayyo anaan bor bara dhufu keessa waa hiika yookaan mammaatti waa hiikera yoo ta'e immoo inni na keessa jiru kun hin guddataedha waaqayyo isa dhageenya sagalee isaa nuuf eebbisu hunduma keessan waaqayyo waa eebbisu sagantaa sottaanutti itti fufna